jalqabarraa eegaluu barbaannaa ingiliffaa kanaa jettanii yeroo baay'ee na gaafattanii so sanirratti yookiin immoo gaafii keessan kanarratti hundaa'uudhaan viidiyoolee wal faana itti fuftuu taate isiniif qopheessee jechuudha. Kan itti aanutti yeroo deemnu akkana jedha. It jedha jechuudha. It jechuun bamaqa waan nama hin taaneef fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf ni oowwa jechuu barbaadde it is hot jetta. It fayyadameetiin ni oowwa jechuu jira. Ni oowwa maaltu oowwaatu oowwu jira jechuu agarsiisu jira. Okay? Yookiin immoo it is bad day jedhan tokko lafaa ka'e har'a guyyaan badaadha. Itii maaliin bakka buusne waan nama hin taane jennee guyyaadhaan bakka buusne. So bamaqa wantoota nama hin taaneef fayyadamnu jechuudha itiin gabaabumatti. Okay? Guyyaadhaaf hiidhaaf ishiin fayyadamnu yuun fayyadamnu sababa saniif wanta nama ta'ee jira wanta nama hin taane jira addunyaa kanarra. It is cold akkuma reefsini jedhe qabbanaadha. It is hot akkasuma ni oowwa jechuu barbaadde itii fayyadamte. I like it jedha asirratti. I like it. I like it yeroo jennu itiin tun maali asirratti nin fedhaa jechuu jira waan fedhu takkaa jira jechuudha waan saniin bakka buuse. Namni haasawa kana waliin haasawu itiin sun maali akka bakka buutu ni beekaa jechuudha. Okay? Kan biraa inni xumuraa where is it jedha. Where is it? Eessa jira? Wayi gaafatu jira jarri lamee waliin gaafii kana wal gaafataa jiru ni beekan waan isaan gaafataa jira. Maybe watch yookiin immoo phone mobile ta'uu danda'a. Where is it? Eessa jira jechuu jira jechuudha. Kabira kan nuti beekuu qabnu pronoun keessaa tokko kan ta'e weedha nuti jechuudha. So we are friends. Nuti hiriyoota. Akkamitti dafneen? We're jennaan. We're sanbooda friends jenna. We're friends. We're friends. Nuti maali? Nuti hiriyoota. Saahibbanii jechuu dandeessa jechuudha. Okay, inni itti aanu we eat rice. We eat rice. Nuti maal goona? Ruuzii nyaanna. Rice jechuun ruuziidha. Eat jechuun nyaachuudha. So we eat rice yoo jedham tokko maal jechuudha? Ruuzii nyaanna jechuu jira. Okay. We play football. We play football yoo jedham tokko nuti kubbaa miilaa taphannaa jechuudha. We play football. Okay. Number 7. They. Isaan ka jedhu. Bamaqa isaan jedhu baruu qabnaa jechuudha kattaan. Isaan jechuun isaan jechuudha. So they are happy. Isaan gammadoodha. Dafnee jechuudhaaf. There jennaame yeroo kana. There. Are dhokoysinee jirra jechuudha yookiin dhoysinee jirra. They're happy jedhame. There. Jedhaati happy ka jedhutti fida. They're happy. They're happy. Akkas jettanii. Very good. Good job. Okay. Inni kun immoo they work hard. They work hard. Cimanii hojjetu isaan. Eenyu isaan baanne jechuudha. They work hard. They work hard jenna jechuudha. Jedhame isinis. Okay, sirrii jettanii bareeda. I know them jedha asirratti. I know them. Ani isaan nan beeka jedha. Asirratti they fi themin hiikaan isaa tokko shakkii takka malee. Garaagarummaan isaa maali akkuma reefu sani. Waa'ee he fi waa'ee himi waa'ee she fi waa'ee Harry yeroo jennu lachuutu tokko jirra kun. Garaagarummaan isaanii he, she ka jedhu kun gama duraati. Her, him ka jedhu gama boodaatiin dhufa hima keessatti. Akkuma san they ka jedhu gama duraatiin dhufa. Them jechuun kun immoo gama boodaatiin dhufa. Fakkeenyaaf I know them jedhe xumura himaarratti dhufe jechuudha. So an isaan nan beekedha. Fiddee I know they hin jettu jechuudha. Taasan jettu. They gama duraatiin seenti. So objectii jennaan waan kana. Kan gama boodaa kan hima gama boodaatiin dhufee seenu kana maal jennaani? Objectii jennaan. Kan hima gama duraatiin dhufu subjectii jennaan. Okay. Hangana eega jenne kan itti aanu bal'inaan itti aanaa. Saddeetaffaa wanni baruu qabnu this kana ka jennu jechuudha. Wanta nutti dhiyoo jiru
yeroo dubbachuu barbaannu kana quba keenyatti ilaannee yookiin itti akeekne this is my bag. Borsaan kun yookiin shantaan kun kan kooti. This is my bag. Kuni borsaa kooti. Okay? Qubni kee wanta sanitti akeekaa jira. Si bira jira jechuudha. Fagoo sirraa hin jiru. I like this pen. I like this pen. Qalama kana nan fedha, nan jaalladha jedha nam tokko tokko. Okay. Kan biraa who is this? Who is this? Akkaataan nuti jecha this jettu kana itti jennu akkamii? Arraba keenyaan ilkee elementuune jenna jechuudha. This hin jennu. This jechuun hin jirtu. This. So, who is this? Who is this? Akkaataa kanaan jenna jechuudha. Kuni eenyu? Nama wayii argite, nama hin beekne. Kuni eenyu jettaan? Who is this? Kuni eenyu? Okay, kan biraa faallaa isaa jechuudha. That, sana jechuudha. Waan sirraa fagoo jiru san jettee dubbachuudhaaf that ka jedhu fayyadamtaa jechuudha. Akkuma san that hin jettu that jettaan isa kanaas. That. Okay. That is a dog. Gama san nama agarsiistee quba keetiin suni sareedha jechuu jirta. Okay. That's a dog. Kan biraa I know that man. I know that man. Namicha sana nan beeka jechuu jirta. Namicha sana nan beeka jechuu jirta. So I know jettaa jechuudha. I now kan jenne dogoggora yeroo baay'ee now hin dhagaa jecha now jettu tan irratti. So I know that man. Namicha sana nan beeka jechuudha. Okay. Look at that car. Look at that car ka jennu dafnee jedhuudhaaf. Look at that car. Look at that car. Look at that car. So the deebisaa jedha isin konkolaataa sana ilaali jechuu jirta jechuudha. Okay. Jechi inni xumuraa kan nuti beekuu qabnu article jettu kana jechuudha. Okay. It is before singular countable noun dhufaa jedha. Eessaan dhufaa? Yeroo hundaayuu jechuudha. Maqaa qeenxee ta'e duraan dhufaa jedha. Maqaa qeenxee ta'e kan lakkaawamu qofa duraan dhufaa jedha. Jechi jettu tun. Fakkeenyaaf I have a book jedha. Asirratti kitaaba tokko ta'uu nu agarsiisa. Okay. Kitaabni kun ni lakkaawama jechuudha. Maqaa lakkaawamurraa akkasuma tokko ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Singularidha. Okay. I have a book yoo nam tokko kitaaba tokkoon qaba jechuu jirta. Okay. Akkasuma she eats a banana yoo ta'e isheen muuza nyaatti. Muuzni sun tokko jechuudha. Isheen muuzii tokko nyaatti jechuu agarsiisu jira jechuudha. Jechi aatun. Okay. Akkasuma he buys a car. Inni makiinaa bita. Makiinaa inni bitu takka jechuudha. Kana nu agarsiiste jechuudha. Wanni sun waan lakkaawamu ta'uu fi maqaan sun maqaa lakkaawamu ta'uu fi eessaafuu nuti waan qeenxee fayyadamu jiraachuu keenya. Yeroo waan qeenxee fayyadamnu maqaa qeenxee fayyadamnu isa jettu kana finnee galchina jechuudha. The car, the banana, the book hin jennu jechuudha. Okay. Kan itti aanutti yeroo deemnu akkana jedha. It jedha jechuudha. It jechuun bamaqa waan nama hin taaneef fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf ni oowwa jechuu barbaadde it is hot jetta. It fayyadameetiin ni oowwa jechuu jira. Ni oowwa maaltu oowwaatu oowwu jira jechuu agarsiisu jira. Okay. Yookaan immoo it is bad day jedha nam tokko lafaa ka'e har'a guyyaan badaadha. Itii maaliin bakka buusne waan nama hin taane jennee guyyaadhaan bakka buusne. So bamaqa wantoota nama hin taaneef fayyadamnu jechuudha itiin gabaabumatti. Okay. Guyyaadhaaf hiidhaaf ishiin fayyadamnu yuun fayyadamnu sababa saniif wanta nama ta'ee jira wanta nama hin taane jira addunyaa kanarra. It is cold akkuma reefsini jedhe qabbanaadha. It is hot akkasuma ni oowwa jechuu barbaadde itii fayyadamte. I like it jedha asirratti. I like it. I like it yeroo jennu itiin tun maali asirratti
nin fedhaa jechuun jira waan fedhu takkaa jira jechuudha waan saniin bakka buuse. Namni haasawa kana waliin haasawu itiin sun maali akka bakka buutu ni beekaa jechuudha. Okay. Kan biraa inni xumuraa where is it jedha. Where is it? Eessa jira? Wayi gaafatu jira jarri lamee waliin gaafii kana wal gaafataa jiru ni beekan waan isaan gaafataa jira. Maybe watch yookaan immoo phone mobile ta'uu danda'a. Where is it? Eessa jira jechuu jira jechuudha. Kabira kanatu beeku qabnu pronoun ma keessaa tokko kan ta'e we dha nuti jechuudha. So we are friends. Nuti hiriyoota. Akkamitti dafneen? We're jennaan. We're samboota friends jenna. We're friends. We're friends. Nuti maali? Nuti hiriyoota. Saahibbanii jechuu dandeessa jechuudha. Okay, inni taanu we eat rice. We eat rice. Nuti maal goona? Ruuzii nyaanna. Rice jechuun ruuziidha. Eat jechuun nyaachuudha. So we eat rice yoo jedham tokko maal jechuudha? Ruuzii nyaanna jechuun jira. Okay. We play football. We play football yoo jedham tokko. Nuti kubbaa miilaa taphannaa jechuudha. We play football. Okay. Number 7. They. Isaan ka jedhu. Bamaqa isaan jedhu baruu qabnaa jechuudha kattaan. Isaan jechuun isaan jechuudha. So they are happy. Isaan gammadoodha. Dafnee jechuudhaaf. There jennaame yeroo kana. There. Are dhokoysinee jirra jechuudha yookaan dhoysinee jirra. They're happy jedhame. There. Jedhaati happy ka jedhutti fida. They're happy. They're happy. Akkas jettanii. Very good. Good job. Okay. Inni kun immoo they work hard. They work hard. Cimanii hojjetu isaan. Eenyu isaan baanne jechuudha. They work hard. They work hard jenna jechuudha. Jedhame isinis. Okay, sirrii jettanii bareeda. I know them jedha asirratti. I know them. Ani isaan nan beeka jedha. Asirratti they fi themin hiikaan isaa tokko shakkii takka malee. Garaagarummaan isaa maali akkuma reefu sani. Waa'ee he fi waa'ee himi waa'ee she fi waa'ee Harry yeroo jennu lachuutu tokko jirra kun. Garaagarummaan isaanii he, she ka jedhu kun gama duraati. Her, him ka jedhu gama boodaatiin dhufa hima keessatti. Akkuma san they ka jedhu gama duraatiin dhufa. Them jechuun kun immoo gama boodaatiin dhufa. Fakkeenyaaf I know them jedha. Xumurra himaarratti dhufe jechuudha. So an isaan nan beekedha. Fiddee I know they jettu jechuudha. Taasan jettu. They gama duraatiin seenti. So objectii jennaan waan kana. Kan gama boodaa kan hima gama boodaatiin dhufee seenu kana maal jennaani? Objectii jennaan. Kan hima gama duraatiin dhufu subjectii jennaan. Okay. Hangana eega jenne kan itti aanu bal'inaan itti aanaa. Saddeettaffaa wanni baruu qabnu this kana ka jennu jechuudha. Wanta nutti dhiyoo jiru yeroo dubbachuu barbaannu kana quba keenya itti laannee yookiin itti akeekne this is my bag. Borsaan kun yookiin shaantaan kun kan kooti. This is my bag. Kuni borsaa kooti. Okay? Qubni kee wanta sanitti akeekaa jira. Sibira jira jechuudha. Fagoo sirraan jiru. I like this pen. I like this pen. Qalama kana nan fedha, nan jaalladha jedha nam tokko tokko. Okay. Kan biraa who is this? Who is this? Akkaataan nuti jecha this jettu kanatti jennu akkamii? Arraba keenyaan ilkee lamentuune jenna jechuudha. This hin jennu. This jechuun hin jirtu. This. This. So, who is this? Who is this? Akkaataa kanaan jenna jechuudha. Kuni eenyu? Nama wayii argite nama hin beekne. Kun eenyu jettaan? Who is this? Kun eenyu? Okay, kan biraa faallaa isaa jechuudha. That. Sana jechuudha. Waan sirraa fagoo jiru san jettee dubbachuudhaaf
that ka jedhu fayyadamtaa jechuudha. Akkuma san that hin jettu that jettaan isa kanaas. That. Okay. That is a dog. Gama san nama agarsiistee quba keetiin suni sareedha jechuu jirta. Okay. That's a dog. Kan biraa I know that man. I know that man. Namicha sana nan beeka jechuu jirta. Namicha sana nan beeka jechuu jirta. So I know jettaa jechuudha. I now kan jenne dogoraa yeroo baay'ee now hin dhagaa jecha now jettu tan irratti. So I know that man. Namicha sana nan beeka jechuudha. Okay. Look at that car. Look at that car ka jennu dafnee jedhuudhaaf. Look at that car. Look at that car. Look at that car. So the deebisaa jedha isin konkolaataa sana ilaali jechuu jirta jechuudha. Okay. Jechi inni xumuraa kan nuti beekuu qabnu article jettu kana jechuudha. Okay. It is before singular countable noun dhufaa jedha. Eessaan dhufaa? Yeroo hundaayuu jechuudha. Maqaa qeenxee ta'e duraan dhufaa jedha. Maqaa qeenxee ta'e kan lakkaawamu qofa duraan dhufaa jedha. Jechi jettu tun. Fakkeenyaaf I have a book jedha. Asirratti kitaaba tokko ta'uu nu agarsiisa. Okay. Kitaabni kun ni lakkaawamaa jechuudha. Maqaa lakkaawamurraa akkasuma tokko ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Singularidha. Okay. I have a book yoo nam tokko kitaaba tokkoon qaba jechuu jirta. Okay. Akkasuma she eats a banana yoo ta'e isheen muuza nyaatti. Muuzni sun tokko jechuudha. Isheen muuzii tokko nyaatti jechuu agarsiisu jira jechuudha. Jechi aatun. Okay. Akkasuma he buys a car. Inni makiinaa bita. Makiinaa inni bitu takka jechuudha. Kana nu agarsiiste jechuudha. Wanni sun waan lakkaawamu ta'uu fi maqaan sun maqaa lakkaawamu ta'uu fi eessaafuu nuti waan qeenxee fayyadamu jiraachuu keenya. Yeroo waan qeenxee fayyadamnu maqaa qeenxee fayyadamnu isa jettu kana finnee galchina jechuudha. The car, the banana, the book hin jennu jechuudha. Okay. Jecha 11 jirra jechuudha. Okay. Jechi 11 namni tokko jalqaba irratti barachuu qabu isa kana jechuudha. Ingiliffa keessatti baay'inaan am yeroo jedhamu ni dhageenya jechuudha. Maal jechuudha laata? Am jechuun it is a verb to be dha. Verb to be jedhamuun beekamti. Verb to be warri jennuun is, are, am warri jedhamuun jechuudha. Isin he fi she dha wajji yoo deemtu singular subject warri jennuun jechuudha. Amin immoo I wajji deemti jechuudha. Namni tokko I jennaan Ami itti aansuu qaba jechuudha. Okay. I jennaan am ka jedhu itti aansee fiduu qaba jechuudha. Haasawa waan inni haasawu irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Okay. Verb to be jedhamti. It is used with I jedha asirratti akka argitanitti jechuudha. So afaan keenyatti jechi gabaabduun tuni maal jechuudha laata? Hiikaa ni qabdi? Yes, ni qabdi jechuudha. Akka haasawa keenya keessatti yeroo takka dha jecha dha jettuuti. Fakkeenya wajji haa ilaallu. Fakkeenyaaf I am a student jedha nam tokko. I'm a student ka jedhu kana. Okay. I'm a student yeroo jennam tokko yookiin I am a student ka jedhu. I'm a student yeroo jenne dafnee jechuu akkasi jennaa mitire. So ani barataadha jedha. Dha isii jettu tana hiika isii ta'uu danda'a jechuudha. Jechi amiin tun maxxantuu takka ta'a haasawa namaa kana iddoo banaa xiqqishoo takka cuftu jechuudha gabaabumatti amiin tun. Okay. Kan aayidha wajjin wal qabatee dhuftu jechuudha. Okay. Keessaafuu haasawa paastiin ta'in waan darben ta'in kan an akkasii an akkana jettee ati haasoftu sana isii cuftu jechuudha amii jechuun. I student hin jettu jechuudha. Okay. Ani barataa jettee dhaabuun xiqqoo maali hima san hin gunne jechuudha. Ani barataadha hogga jette himni sun guutuu ta'a jechuudha.
Okay? Inni itti aanu fakkeenya jechuudha. I am tired. Aamiin asitti maali? Ani dadhabeeraa jedha. Asirratti immoo yoo aamii irraa dhiifne akkam ta'a immoo I tired. Ani dadhabbii jechuu ta'a jechuudha. So ati dadhabuu kee hin ibsine jechuudha. Ani dadhabeera ka jedhu ibsuu hin dandeessu jechuudha. Aamiin hanga itti dhuftutti. Okay? Inni biraa so isa kana akkamitti dafneenna I'm tired. I'm tired. Akkas jedhame. I'm tired. Fakkeenya inni itti aanu akkana jedha. I am here. I am here. Ani as jira. So ani as jira jettee ibsuudhaaf amma hiikni jecha am jettu asirratti maal ta'uu isaati jira ka jettu jechuudha. Ani as jira, achi jira, jira boodarra nuti fayyadamnu tana hiika isaa argatti jechuudha. So akka afaan keenyatti dhaabbataan taatu hiikni isaati. Takka dhaa ta'uu dandeessi, takka jira ta'uu dandeessi. Jiraan tun jiraachuu osoo hin taane an as jira, achi jira, wanni sun eessa jira, maaliin jira jennaa miti wantoota sanii jechuudha isiin tun. Maxxantuu akkasiiti jechuudha. Tan jecha irrate, okay, jecha osoo hin taane hima irrate ta guuttuu jechuudha. Kan aayiidhaan wal qabatu tan guuttuu jechuudha. Okay, hir'ina isaa ta guuttuu jechuudha. Okay, so waan darbee waan taane wanta ammaa yeroo haasoftutti wanta presentii yeroo haasoftutti jennaan am jechuu qabda jechuudha. I'm here, anas jira, achi jira, I'm there. Okay? Yoo waa'ee keetis ibsuu barbaadde ani gammadaadha jechuu barbaadde I'm happy. Yoo gaddaa taate ani I'm sad. Ani gaddaadha. Okay? I'm angry at you. Ani sitti aaree jira. Okay? Jiraasanii jechuudha. So walumaa galatti hiikni isaa jecha dhaa fi jira jettuu fi akkas ta'eera maal ta'eera ka jedhamu kana jidduu jirti jechuudha hiikni isaa akka afaan keenyatti yoo ka deebisnu ta'e. Maaliif yeroo takka jechoonni gariin hiikuudha irratti ulfaataadha jechuudha. Afaan tokko irraa gara afaan tokko yaaduma isaa barraan akkas ta'uu isaatii jechuu barraan ni gahaa jechuudha. Okay? Let's move to the other. Qattee aanatti haa dabarru. Jechi 12ffaan nuti baruu qabnu maali? Is ka jettu jechuudha. Waan easy tanas barachuu qabna jechuudha. Maal jechuu is jechuun verb to be jennaan akkuma reefus jalqaba isiniin jedhe one of the verb to be dha isinis. Verb to be jedhamuun beekamanii jechuudha. Is jechuunis. Okay? Used with eenyu wajji fayyadamna isii ka jedhu ofa beekudhaam. Pronounota sadeen kanaa wajjin fayyadamna jechuudha. Eenyu isaanis he is jettaa jechuudha. She is, it is jettaa jechuudha. Okay? Hiikni isaa akkuma reefu dhaa kanaa fi jiraa fi waan akkasiiti jechuudha. Jarri verb to be jedhaman hiikni isaanii yeroo hundaa'uu takkuma jechuudha. Pronounota kamii wajji deemu ka jedhu qofa adda baafachuu qofa nurraa barbaachisa. Pronoun yeroo jennu immoo maal jechuudha? Bamaqa jechuudha. Bakka maqaa bu'ee waan dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf Muhammad namni jedhamu tokko hiidhaan bakka bu'uu danda'a jechuudha. Caalaa namni jedhamus hiidhaan bakka bu'uu danda'a. Isa jechuudha gabaabumatti. Okay? She jechuun immoo ishee jechuu yoo ta'e caaltuun bakka bu'uu danda'a jechuudha. Bakka maqaa nama sanii hamtu she jettee deemtaa jechuudha. She is isheen akkasii inni akkasii jechaa deemta. Itiin immoo wanta nama hin taane fakkeenyaaf yeroo ni oowwa jechuu barbaadde it is hot jettaa jechuudha. Yoo qabbanaa'e yookiin qorree it is cold. Akkasi deemna jechuudha. So fakkeenyi wantoota amma haasa'aa jiru kana ifa nu godhu sadan kana jechuudha. Ka tokkoffaa maal jedhaa? He, okay? He is a teacher. He is a teacher yoo jedhamu tokko maal jechuu jira? Inni barsiisaadha. Dha ka jedhu nu kanna jechuudha asirratti easy namaan tana. Yoon easy irraa dhiise maal ta'a? He a teacher yoo jedhe himni kun irratti jechuudha. Inni barsiisaa yoo jette kam? Waan irratti jira jechuudha si agarsiisa. So barsiisaadha jechuu qabdaami. So saniifu is ka jedhu itti fiduu qabda jechuudha. Okay? Isin jara kanaa wajji deemti ka jedhu baruu qabda jechuudha. He are hin jennu jechuudha kan ta'anii dhufu amma waa'ee aariiti waan ta'eef he are hin jennu, she are hin jennu, okay? It are hin jennu jechuudha. So maal jennaa? He is, she is, okay? It is jennaa jechuudha. Okay. Dafnee akkamii jenna? Hima tokko yeroo barannu
He is a teacher. Okay, slowly. Suuta yeroo jennu jechuudha. Saniifuu yeroo naturally akka gartee namni normaala itti ja'utti yeroo jennu immoo akkam ta'uu qaba. He's a teacher. His jenneeti. He's a teacher. Okay, he's a teacher. He is a teacher in yeroo suuta jennuudha jechuudha. Dubbataa afaan kana biratti slowly yeroo jettu akkasii jettaa jechuudha. Garuu haasawaa normaala isaan haasawaan keessatti he's a teacher. He's a teacher. Okay, nu biratti saffisa jennaan haasawaa isaan saffisaan haasawaa waan jennuuf saffisa osoo hin taane wanni sun maali? Akkuma natural akkaataa uumamaan namni itti haasawutti isaan haasawuu jiran isaaniif uumama jechuudha. Normal jechuu isaaniif. So he's a teacher. Okay, inni barsiisaadha. Kan jedhus akkasitti viidiyoo tana dhaabaadha jechaa deemaan isin jedha. Isatti aanuuf okay, yoo dubara ta'e she jenna ishee jechuudha. Bakka maqaa namaa dhoofnu Khadijaa yookiin immoo Jamiilaa jechaa idda deemnu. Okay, jechuus ni dandeenya beekaa. Jamiilaa is happy yoon jedhe isheen Jamiilaa jedhamtu gammadduudha jechuudha. Akkas jechuurra she's happy. She is happy. Suuta yeroo jennu akkana jenna jennee mire dafnee yeroo jennu she's happy. She's happy. She's happy. She's jedhaati happy itti guutaa. She's happy. Isheen gammadduudha. Kan jedhamu kannaa jedha jechuudha. Mahiikaan jecha easy dhaatun. Okay. Isatti aanuuf wanta naman taaneef it is okay hot. It is hot. It is hot kan jedhu ho'aadha jechuudha. So naturally haa jennu saffisaan haa jennu yookiin immoo maal jennaan it is jennaan it is hot. It is hot. It is jedhaati hot kan jedhu itti gabaabumatti. It is hot. It is hot. Ho'aadha. Maaltu ho'aadha? Waan ho'aa ta'e san immoo ho'aa ta'e san siifii namichumatti dubbattutu beekaa jechuudha. Tarii shaayii ta'uu danda'a. Tarii immoo waan biraa takka tan ho'u takkaan bakka buutee jechuudha. Itiin tun bamaqa yookiin immoo bakka maqaa sanii buutee jechuudha. Okay? Chaanala kanaaf yoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akka viidiyoon biraa fuuldura isin dhuftu taasifadhaadha. Akkasuma viidiyoo kana like tuquudhaan eegalaadha. Namoota biraa kan akka keessanii barachuu barbaadu Ingiliffa jalqabarraa jechuudha. Kan beektan hundaaf yoo xiqqaate nama 5 ta'e 10 ta'e share godhaadhaafi. So amma gara waan irra dhufneef itti haasennu. Kuda sadaffaa dhufnee jira. Ariidha. Ariinis verb to be keessaa sadan jechuudha. Is, are, am warra jennu sadeen san keessaa tokkodha. So isiin immoo eenyu wajji deemtii kan jedhu qofa laallachuudha asirrattis. Okay. Asirratti pluraalii wajji deemtii isiin. Qeenxee bamaqa qeenxee osoo hin taane bamaqa danuu wajjin deemtii jechuudha. Eenyuun ariin. Garree fulaalle immoo easy fi karree fulaalle immoo easy jechuuf faallaa kanaatiin bamaqa qeenxee ta'e wajji deemtii jechuudha. He, she, it warra jennuun isa isii wanta naman taaneef. So ariin immoo asirratti akka argaa jirtanitti with you dha wajji deemtii, we dha wajji deemtii, they wajji deemtii jechuudha. Hiikni isaa akkasuma ta'e jechuudha. Akkuma reefu jiraa fi dha jidduu tana jira hiikaansaa. Okay, hiikaan hin jijjiiramtu. Wanti jiru maali? Bamaqoota yookiin immoo wantoota bakka maqaa bu'an waan pronounii jedhaman kana kan isii wajji deemtu jira jechuudha. Ariin eenyu isaanis you, si yeroo jennu nama tokkoon yookiin nama hedduudhaan isiin jechuus dandeessa. You jettee yeroo kallattiin itti dubbattu haasa'u kallattiitti kun namni ati itti dubbataa jirtu kun si dura jira jechuudha. Yeroo sanitti you'n wanni agarsiistu. We'n immoo nuti jechuudha. Nutis yeroo jennu danuudha. Okay, they'nis akkasumatti danuudha jechuudha. Hedduudha jechuudha. So wantoota bakka maqaa bu'an danuu kataaniif kan wajji deemtu ariidha jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf akkana jenna. You are
My friend jenna malee you is my friend hin jennu. You am my friend hin jennu. Amiin eenyu wajjin? I wajji jennereef. Yuun immoo you jennaan are joo qabda waan amma asoo jirta taanaan. Okay? You are my friend. Ati hiriyaa kooti. Hiikni isaa. You are my friend. Amma immoo walitti deebisnee haa jennu. You're my friend. Walitti yeroo deebisnu. You're my friend. You're my friend. Akkasitti dafamee jaamaa jechuudha. You're my friend. Jettanii? That's fine. Gatti aanutti yeroo dhufnu. Weedha jennee. We jechuun nuti jechuudha mire. Okay. Nuti jechuu eega ta'e we yeroo jenne is hin jennu. We am hin jennu. So maal jechuu qabna? We are ready. Nuti qophiidha jechuu yeroo barbaadde. Nuti qophoofnee jirra jechuu barbaadde. We are ready. Dafnee jechuudhaaf. We're ready. We're ready. We're ready. Okay. Inni xumuraa. They are strong. They're strong. They're strong. They're jettanii strong itti idoo qofa jechuudha. Aari qofaa ta'u asitti sagalee itti qofaa hafa jechuudha. They're strong. Irra deebiidhaaf al tokko. You're my friend. We're ready. They're strong. They're strong. Okay. Video kana wajji akka shaakaltan jajjabeesseetiin isinitti himuu barbaada jechuudha. Maaliifi barreeffama qofa jalaa barreeffattanii hiika isaa qofa qabattanii deemuun gatii hin qabu jechuudha. Wanti guddaan jechuudha. If dhaggeeffachaadha shaakaluudha jechuudha. Gurra keessaniin if dhaggeeffachaa akka sagaleen teessan dhagahamu jechuudha. Gurruma keessaniif akkasitti kan shaakalamu. Malee if keessatti illee hasaasinaa yeroo shaakaltan. Okay? Gurri keessan haa dhaga'u. Waan isin jechaa jirtanii jechuudha. So asirratti wanni jechaa jirru you fi weedhaa fi they fi kanneen hundaa wajjin aariitu deema jechuudha. So maal jenne they're strong yeroo jennu isaan jajjaboodha yookiin nama jabaadha isaanii. Okay? Jechuu jira jechuudha. So jajjaboodha. Ati hiriyaa kooti. Ti kajattullee ni taati jechuudha asirratti akka argaa jirrutti. Ati hiriyaa kooti ka jedhu aariin ati hiriyaa koo jettee dhaaburra akka aarii yoo irraa dhiiste akkas ta'uu isaati jechuudha ni irrata jechuudha. Ati hiriyaa koo jettee yoo callifte ati hiriyaa kooti yeroo jettetti maxxansitee keessee jirte jechuudha. So aariin asitti hiikaa akkasii qabaati. Gabaabumatti hir'ina hima sanii waan presentiidhaan dhufu waan haasoo ammaa yookiin waan darbe kan taane hunda yeroo haasoftu akkasitti fayyadamta jechuudha. Aarii fayyadamta. Aarii irraa dhisnaan hiikaa guutuun kannitu jechuudha. Okay? They're strong amma waan jabina nama sanii ibsuudhaaf yoo aarii fayyadamte malee hin ta'u jechuudha. Okay? Qophaa'uu kee ibsuudhaaf. Okay? Especially nuti yoo ta'e we're ready. Osoo amma asirratti bakka wiidhaa kana ati taate akkam goota? Osoo ka qophaa'esi ta'e akkam jettaa? I am goota jechuudha kana. I am ready yookiin immoo I'm ready. I'm ready jettaa jechuudha. Asirratti immoo osoo kunsi ta'e I otoo ta'e akkam jetta? I am goote. My friend asirratti waan hin taaneef hiriyaa kooti waan jedheefi so inni hiriyaa kooti jechuu waan qabnuuf so maal goona kanatti I am your friend jetta deebistee feete. Ani hiriyaa keeti. Okay? Asirratti immoo ani jabaadha jechuu barbaadde amma isaantu jabaadha jechuu jirtaa miti. I am strong. I'm strong jetta jechuudha. Odoo iddoo kana immoo he fi sheedhaan bakka buusnee she are osoo hin taane she is goote my friend jettaan bakka aarii kana easy buustaa jechuudha. Bakka kana immoo isa yoo buufte he is jettaan he jennaan is yoo qabdaa mire ready inni qophaa'e jechuudhaaf beeke. Okay?
So akkasitti jijjiiraa laalaa isinilleen yeroo qo'attan yookiin immoo yeroo qayyabatanitti jechuudha. Okay, let's move to the other one. Katti aanutti haa dabarru. Akkana jedha kun. My ka jedhu beekuu qaba namni tokko afaan hin beeku Ingiliffa kanaaf 14ffaa irratti wanni inni beekuu qabu ijoollummaa olaalame ijoollee xixiqqoo afaan yeroo barattu laalaa qalbiidhaan. Okay? Kiyya maal jecha haasoo eegaltii jechuudha yeroo afaan dura bartu. Sani kana kiyya maal akkasii eegaltii minsoo karaan sun karaa ilmi namaa afaan itti baru jechuudha. Akka qoratametti jechuudha qorannaan akka mul'istutti. Okay, so asirratti waa'ee kiyya osoo hin beekne haasoo godhuu hin dandeessu jechuudha. Waan afaan san jalqabarra jirtuun jechuudha. So my jechuun something belongs to me jechuudha. Okay? Koo jechuudha. Kiyya jechuudha. Okay. Hiikni isaa eega kana ta'e fakkeenya kana hojjaa ilaallu. This laallee hima kana jecha kana laallee jirra jechuudha. Meeqa farratti akka ta'e yaadadhu laallee jirra. This jechuun kana jechuudha. Waan si dura jiru isa tokko ta'e. Wanni sun tokko beeka this'iin tun. This'i biraa jira wanti sun yoo lama ta'e kan ati jettu sagaleen isaanii tokkuma garuu barreeffamni isaanii adda. So suni th gooteeti e gootee S'iinis asuma jirti e boodarra fidda. This yaaniin isiisan yoo lama ta'ee fi waan si dura jiruudhaaf asirraa fagoon taane. Amma kun waan tokko qofa kan si dura jiru sitti dhiyoo jiruuf jechuudha. Kana jechuu jirtu kanneen hin jenne jechuudha. Kana this is jette my pen kuni qalama kooti jechuu jirte jechuudha. Qalamatti akeekaa jirta qofaan. So this is my pen. This is my pen jenne jechuudha dafnee jechuudha. Kuni qalama kooti. Qabeenya kee agarsiisu jirte jechuudha. Maaliin? My ka jedhuun. Asirratti immoo nam tokko fakkeenyaaf maqaa kee himuu barbaade nam tokkoof my name is Hadik. Maqaan koo akkana jechuutti hin jira jechuudha. Okay? Kana yoo fudhannu ta'e that's my house. That is my house. Suni mana kooti. Dafee jechuuf akkamittiin jaa? That's my house. That's my house. Okay? Fiixaarra warra jechuun dagatinaa. That's my house. Irraa deebinu. This is my pen. My name is Hadik. That's my house. All right. Channel kanaaf yoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akka viidiyoon biraa fuuldura isiin dhuftu taasifadhaadha. Akkasuma viidiyoo kana like tuquudhaan eegalaadha. Namoota biraa kan akka keessanii barachuu barbaadu Ingiliffa jalqabarraa jechuudha. Kan beektan hundaaf yoo xiqqaate nama 5 ta'e 10 ta'e share godhaadhaa fi so amma gara waan irra dhufneef itti haasennu. Question irra dhufne. Your jedha kun immoo. Waa'ee keetii erga bartee jechuudha. My, kiyya, mine jechuu erga bartee booda maal baruu qabda jechuudha. Akka jalqaba afaan san nama baratuutitti your ka jedhu baruu qabda jechuudha. Okay? Your jechuun kee yookiin immoo keessan jechuudha. Okay? Gaafa yurii haasoftu waa'ee gaafa jecha yuru jedhamtu haasoo jirtu yeroo hunda mataa kee keessa maaltu dhufu qaba. Ati nama san si fuuldura dhaabbatu jira. Tokko ta'e lama ta'e hin beekamu yeroo namichuma waan masi mudatu irra hundaa jechuudha. Keetii yookiin keessan jechaanii jirta. Yoo namni hedduu ta'e keessan jechaanii jirta. Yoo tokko ta'e kasi dura dhaabbatu jiru. Fedhu saalli dubara haa ta'u dhiiraa haa ta'u si dura jiraatee si fuullee kee dhaabbatee haasoo jira taanaan waan sun keetii jettee ibsuu fi barbaadda taanaan maal goota yurii fayyadamu qabda jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf what is your name jettee nama tokko gaafatu jirta. What is your name? Maqaan kee eenyu jechaanii jirta jechuudha. Kee ka jedhu jechuudha. Okay? What is your name? Ka jedhu haa jijjiirru gama. So naturally akkamit jedhama? What's your name? What's jettaniiti? What's samboda your name. What's your name? What's your name? Maqaan kee eenyu?
irra deddeebi'aa jedha. Okay. Asirratti your book is here. Here. Your book is here. Kitaabni kee as jira jechuu jirta. Kee hoggeettuuni namni sunis yoo lamte sumaatu beeka jechuudha waan san nama si dura jiru san sumaatu beeka. Namni sun dhiira, dubara, lama, nam sadi. So haala si mudatirra hundaa garuu wanni adda godhu yuurraa dhufe waan ta'eef qabeenya yuuti ibsu jira waan ta'eef yuur jennaan jechuudha. Kee keessan keeti jechuu jirta jechuudha gabaamatti. So akkamiin dafna jenna? Your book is here. Your book is here. Your book is here in jennu jechuudha. Naturally yeroo jennu dafnee akka namni sun itti haasa'utti yeroo jennu your book is here in jennu jechuudha. Akkamii jenna? Your book is here. Isin tun maal taate essi qofa irraa dhagahamaa jechuudha. Okay? Meeti deebi'ee al tokko. Your book is here. Your book is here. Your book is here. Akkasii jenna jechuudha. Let's move. Kun immoo akkam jaa? I like your idea. Jedhu ani yaada kee nan jaalladha yookiin immoo yaadni kee naatee jira yeroo jedhanii dhageessanii yeroo tokko yeroo san akkana jenna jechuudha. Dafnee jechuuf akkami jenname? Meena dura jaasin jettanii. So I like your idea. Sambooda kana barachuu qabna. His waan jedhamu. His jedhame. His. Okay. His belongs to him. Wanti isaaf qabeenya ta'e ka isaati jechuu yeroo barbaannu waan takka. His ka jedhu fayyadamna. He ka jedhu isa yoo ta'e qabeenya isaa ibsuudhaaf his jenna jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf this is his car. Kuni konkolaataa isaati. His. Okay. This is his car. This is his car. Jenna jechuudhaaf. This is his car. Okay. Ataanu I know his father. I know now in jedhinaani. I know his father. Abbaasaa nan beekaa jechuu jirta. Abbaa isaa. Isaa jechuu jirta jechuudha. So qabeenya namichi sanii agarsiisu jirta jechuudha. Okay. Inni kun immoo his name is Ali jetta. Nama tokko gamas laaltee nama san maqaa isaa nama himuu barbaadda. Maqaan isaa ka jedhu kana fayyadamuudhaaf so maal goota? His name is Ali. His name is Ali. His name is Ali. Okay. Maqaan isaa Aliidha. Kudha torba waan namni jalqaba baruu qabu keessaa kan ta'e her. Kan ishee ega kasaa barte kan ishii jechuus baruu qabda jechuudha. Kuni ka isiiti. Okay. Jalqaba maalirraa kan kuni kiyya. Okay. Sanboota kuni ka isiiti. Kuni kasaati. Kuni ka isaaniiti. Okay. Kuni keeti kana laalu jirame. So wantoonni kun waan namni jalqaba baruu qabu jechuudha. Okay. Fakkeenya wajji haa ilaallu. Okay. Her bag is red. Her. Asirratti her bag is red in China. Her in China. And there is na her. Her. Jettani. Her bag is red. Her bag is red. Her bag is red. Suuta jechuu barbaadan her bag is red. Borsaan ishee diimaadha jechuudha kun. Kan ishee jechuu jirraan red. So dafnee jechuudhaaf her bag is red. Her bag is jettanii isa kana xiqquma tuutanii her bag is red. Her bag is red. Okay. Inni taanu I help her mother. So haadha ishee nan gargaaraa jechuu jira. Asirratti osoo helped jedhee EDT dabale sila maal ta'e gargaareen ture yookiin gargaare waan darbe ta'a. So amma kuni nan gargaaraadha.
gargaaruu kee ibsitee jechuudha nam tokkoof. Yeroo gargaaruu kee namaaf ibsu jirtu past godhuu sin barbaachisu present dhaan ibsitee jechuudha. Haala waan ammaatiin ibsitee jechuudha. Waan amma deemaa jiru sun taane waan amma deemaa jiru present continuous waan jaamudha. So kun simple present dha. Simple uma jechuudha wanta tokko ibsachuu yeroo barbaadu wanta dhugaatii fi wanta information tokko yeroo nama kannitu waa'ee keetii waa'ee namsanii. So simple present fayyadamtaa mire. So waa'ee grammar fuulduratti deebitan. Don't worry for that. Sanif hin dhiphatinaa. So I help her mother. Kamiin tafne jennee jedhame isin jettanii mee akkam jettan? Okay. I help her mother. Malee I help her mother in Jaina. I help her asuma qofan dheera isin iddoo kana. Okay. I help her mother. I help her mother. Okay. Akkasii yoo jettan perfect jechuudha. Inni taanu her name in Jainani. Her name, okay, maqaan ishii jechuudha. Her name is Amina. Her name is Amina. Okay. Maqaan ishee Amina jedhama yookiin Aminaadha jechuu jirti jechuudha. Okay. So kana wajji jecha sadiitu nuuf jechuudha. Okay. Our ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Amma keenya beekuu qabna. Kaisaanii kana barreemi. So amma keenya jechuu baruu qabna jechuudha. Our, okay. So our means something belongs to us. Wanta keenya tokko jechuudha. Okay. Ibsuu yeroo barbaannu ouriidhaan ibsanna jechuudha. Our. Fakkeenyaaf this is our school. This is our school. Kuni mana barumsa keenya jechuudha. Asirratti keenyaati jedha kun dogoggora qubeeti. So kuni mana barumsa keenyaati jechuu jirra jechuudha. So kuni mana barumsa keenyaati yeroo jettu this is our school. Meeda faayaa kana. This is our school. Okay. Kataanu our teacher is kind. Kindin jedhinaani. Okay. Akka nama amma afaan baruutti jecha kana kindi akka hin jenneeni kind jennaani. Okay. So our teacher is kind yeroo jennu barsiisaan keenya arjaadha. Okay. Yookiin gaariidha jechuus ni dandeenya. So dafaa jaa isa kanas naturally jechuudha ammaan kan hin jedhe suutaadha. Our teacher is kind inje. So dafne akkamii walitti deebisne jenna. Our teacher is kind. Wanti ati gabaabsitu asirratti isuma kana jechuudha. Ka jedhu qofa dhageessistee sagalee s qofa dhageessistee dabartaa jechuudha. Okay. Our teacher is kind. Our teacher is kind. Okay. Good. Isa xumuraa. Our home is small. Our home is small. Our home is small. Our home is small. Kayattu asirratti kunis SC waan ta'eef SC dhaan baddee jechuudha asirratti akkam ta'e. Our home is small. Our home is small. Small mu qofa dhaga'u jirra jechuudha SC'n taan. Our home is small hin jennu jechuudha akkas ta'amre. So yeroo dafne jennutti our home is small. Xiqqisho SC'n easy dhaatun xiqqoo qofa dhagaamtee dabartee jechuudha irra deddeebisaadha. Okay. Our home small. Kana walitti deebisnee yeroo jennu our home is small. Waan small qofa jenne nutti fakkaata garuu xiqqisho irraatu hin jirre jechuudha. Okay. Manni keenya xinnaadha. Jecha kora saglaffaa baratuun dirqama. There ka jedhu.
Amma gaa qabeenya nama hundaa ibsuu barree jirra. Ka isaa, ka ishii, keenya, okay? Kan isaanii, okay? Kiyya kan hunda barreeme amma kan baru jirru ka isaanii kana kan barreen jechuudhaan gamma. Kan isaanii ka jedhu kana hin barre waan ta'eef kana barraama. Okay? So akkaataan itti jennu akkamii? There. Dafnee jechuudhaaf there. Okay. Something belongs to them. Kan isaanii jechuu qabeenya isaanii ibsuu yeroo barbaaddu jecha kana fayyadamtaa jechuudha. Okay? Ka isaanii jechuu yoo ta'u hiikansaa fakkeenyaaf. So their house is big. Their house is big. Their house is big. Their house is big jechuu dhorkaayisiisan. Kuni suuta yeroo jedhanidha. So afaan yeroo haasawu namni suuta haasawu waan ta'eef naturally haasawa akka uumamatti haasawa jechuudha. So kun jechuun akka afaan saniiti. Their house is big akkasi jedhama jechuudha. Their house is big akka nama ayi kana asii kaaseeti jechuudha gabaabumatti fidee essii tanitti dabaleeti ta'a jechuudha. Kam jenne? Their house is big. Their house is big. Okay, manni isaanii guddaadha. Inni kun immoo I like their idea. I like their idea. Ani yaada isaanii nan jaalladha yookiin yaadni isaanii naa ta'ee jira jechuudha. Their car is new jedha asirratti. Their car is new. Konkolaataan isaanii haarawaadha yookiin haarawa jechuu jirta jechuudha. Fakkeenyaaf car jettu maqaa bishaan jedhu fidde their water bishaan isaanii. Okay? You can say whatever it be. Waan feete jechuu dandeessa jechuudha. Wannan isin garsiisuu jiru akkaatuma waan san fakkeenyootiin an isinii kennu kun wantoota biraa akka isin uumtan isin taasisa jechuudha. So waa uumuu ka dandeessa yoomi waan kana yoo barreeffatanii ergasii qayyabattan sammuu keessan keessa waan akkana jee yookamisa ni taasa akkana akkas ni ta'a. So yeroo sanitti gargaarsa tokko of isin barbaachisa nama gaafattan tokko. So garee keessa jirtan taanaan naa barreessitanii yeroo feetanitti na gaafachuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsi isinitti na gaafachuu dandeessan huno isa as jala jiru kana jechuudha. Anytime you can text me, okay? Sa'a feetanitti na barreessaadha. Ani immoo sa'a firii ta'etti isiniif hin deebisaa jechuudha. Okay? Jecha diddamman jalqaba barachuu qabnu keessaa isa arraatiif kan xumuraa ka ta'e jechuudha. So mii ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Mii ka jedhu beekuu qabna jechuudha diddamaffarratti jecha mii jettu yoo beekne bareedaa ta'a jechuudha. Okay? Me means it is an object form of I da. Okay? Akkumaan yeroo baay'ee viidiyoo kiyya keessatti jechaa jiru ana jechuun I jechuu yoo ta'e miin immoo anuma jechuu ta'e osoo jiru. Okay? Jechi lachuutu bamaqa jedhaniini bamaqa jechuun ingiliffaan pronounii jedhaniini. Okay? Pronouniin immoo bakka maqaa waan bu'u jechuudha. Maqaa kiyyaan himurra anan jaa. So anaan tun hima jalqabaati yoo dhuftu I jeetiin eegala. Anuma kana boodarra hima keessatti yoo ka dhufu ta'e mii jedheetiin fidaadha. Isin gama boodaa hima keessatti dhuftu objectii jennaani. Isheen immoo gama jalqabaa himarratti dhuftu I jennaani jechuudha subjectii jennaani. So fakkeenya kana halaallume dura waan daafu. Help me jedhe. Amma sila miin tun ana jechuudha. Jalqaba osoo ka dhufu ta'e I jedhee dhufa. Waan boodarra dhufeef na gargaari. Jecha ja'uudha. Kun amma himni kun akkas jechuudha mire. So mii kana waan hin boodarra fiduuf jechoota akka na gargaari. Himoota akka na gargaari. Akkana na godhi jechuudha. Yeroon fayyadamu hunda gama boodaatiin fida waan ta'eef gama boodaa I tana fiduudhaaf ayin tiyyee gara nijijjiiramtee dhufu qabdi mitti jijjiiramuu qabdi jechuudha. Okay, so help me please. Na gargaari maaloo jechuu jiran tokko. Help me please. Help me please. Kanallee fudhadhu. Aayumaatu sila waan aayuma gaafa duraa yookiin immoo duraan gama duraa kanaan qofa dhuftuutu sababa duuba kana dhuftuuf mitti jijjiiramee dhufee jechuudha. So wantoota kanaan maal jennaan? Objectii jennaan. Okay? Akkuma san bamaqoonni kunis wantoota akkanaa qabanii jechuudha.
Okay? Fakkeenyaaf he ka jedhu himidha. Objectiin isaati. She ka jedhu herida. Objectiin siite jechuudha. Akkasumatti zayin immoo themidha. Itti fufa jechuudha. So yeroo biraa kan laallu ta'a yookaan immoo viidiyoolee biraa yoo seentan ni argitu. So kun maal jaa? Do you see me jedha. Do you see me? Wanta gaafii ta'e yeroo hunda sagalee keenya ol kaafnaa miree xiqqoo. Do you see me? Me kan jedhu kanarratti xiqqoo qaqqabna jechuudha. So na argitaa jechuu jirta. Nama gaafatu jirta. Na argitaa jette. Do you see me? Na argitaa? Okay. So asirratti akkuma agartan miin boodara dhuftee akka objective dhuftee jechuudha gabaabumatti. Ana jechuudha. Na argitaa? Ana jechuudha gabaabumatti. Okay, hiika isaa akka asirra agartan. Na jechuu fi ana jechuun tokko mamre. So fakkeenyi inni xumuraa kanadha. She knows me. She knows me. She knows me. Isheen na beekti. Isheen na beekti jechuu jirra jechuudha. So na ka jedhu kana ana ka jedhu itti yoo ta'u anaa fi na jechuunis hiikaan isaa tokko mamre akka objectitti miidhaa akka subjectitti aayidha jechuudha. So kanuma ibsuudhaa fi saniif yeroo miite akkamitti miidhaana ta'ee fi aayi yeroo jennus hiikaan isaa anuma jechuudha. Akkamitti dubbiin tun akkana taate jettee akka sammuu keenya keessoonni akkanaan dhufne kana adda baasuudhaa fi miidhaa fi aayin eessa seentii ka jedhu qofa adda baafachuu qofa jechuudha. Okay? So ammaan tana wanni nuti goonu maali? Al tokko keessa deemne jechoota 20 keessa fifiinee ilaallu. Ka jedhudha. Itti aanu is ka jedhu laalle hiika isaa maal akka ta'e viidiyoo keessa deema laalaadha. Are ka jedhu laallee jirra. Are. Okay? Ambira my ka jedhu laalle my jechuun kooti jechuudha. Your. Okay? Keessan yookiin immoo kee jechuu laallee jirra. His. Okay? Kasaa jechuu laalle. Samboota maal laalle? Her ka jedhu laallee jirra. Kan ishee. Okay? Akkasuma our ka jedhu laallee jirra. Keenya. Okay? Ambira there ka jedhu laallee jirra. Kasaanii. Okay? Xumurarratti me ka jedhu laallee jechuudha. Me jechuun na yookiin immoo ana jechuudha. So barumsi keenya kanarraa isa kana fakkaata. Kutaatti aantuun hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kana isin immoo namoota barbaachisuuf share godhaadha. Namoota nama beekuu qabaa miti. So hiriyaa keessaniif share godhaadha. Humaa isin irraan badu ergaaf keessaan karaa WhatsAppiitiin viidiyoo kana laala barumsaa jira jedhaanii share godhaa fi akkasuma isaanillee yeroo isaan bira ga'e viidiyoo kana share ni godhu. Kan biraa gaafii yoo qabaattan akkuma reefu isiniin jedhe lakkoofsa reefu kanaan
as jala jiru kanaan nu barreessaadha. Sagalees nu kaayaadha. Anytime I'm free, I can respond to you. Okay, yeroon free ta'e hundaa isiniif hin deebisa jechuudha. Kanarraa hafee video kana like yoo tuqin tuqa. Okay, like godhuun faayidaan isiin qabdu maali yoo jettani videoon kun jabaattee akka deemtu taati jechuudha. Nama hedduu bira akka deemtu taati. Kabiraa wanti isin godhuu qabdan yoo haarawaa taatan subscribe mallattoo ta video jala jirtana gadi tuqee videoon biraatis wal faana akkasii dhuftu jechuudha. So barumsa biraatiin maaliif waan ilaalaa jirru waan topiikii kana qofa osoo hin taane waan adda addaa ilaalaa jirra. Saniif barumsa biraatii yeroo jedhu akkas jechuu kooti. So hamma barumsa biraatiin yookiin immoo video wantoota akkanaatiin wal fakkaatu walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a great time. Bye bye for now. Kan itti aanu them jedha. This is also object form of they dha. Akkuma reefu as laallesan jechuudha. Waluma fakkaataadha. They in subject yoo ta'e them in maal ta'a object isaati jechuudha. Gocha fudhataa ka jennu san yookiin immoo receiver of the action ka jennu san jechuudha. Gama boodaatiin dhufti themini, zayin gama duraatiin dhufti jechuudha. So I know them yeroo jedhu I know them ani isaan nan beeka. So dogoggoraan tasa I know they akkan jenne jechuudha. Zayin gama duraa qofaan dhufti. So I know them. I know them. Ani isaan nan beeka. Do you like them? Isaan ni jaalata yookiin ni feeta. Okay. She helps them. She helps them. She helps them. Isheen isaan gargaarti. Okay. I know them. Do you like them? She helps them. Okay. Digdami shanaffaan what jedha jechuudha. What maal jechuudha what jechuun. Okay. What means it is a question word for things. Jechi what jettu wanta gaafii namni itti gaafatudha jechuudha. Jecha gaafii ittiin gaafannu kan wantootaan adda barru jechuudha. Namaaf osoo hin taane wanta waan nama hin taane wantoota adda addaa maali jennee yeroo gaafannu jechuudha afaan Oromootiin. So fakkeenyaaf what is this? Kuni maali jechuudhaaf dafnee akkami jenna naturally jechuudha. What's this? What's this? Okay. What's this? What's this? What's this? What's jette this jette jechuudha. What's this? Okay. Kuni maali? Kan itti aanu what is your name? What's jenne dafnee jechuudha. What's your name? What's your name? What's your name? Maqaan kee eenyu? Okay. Kuno what do you want? What do you want? Asirratti what do tiin asirranni baddee jechuudhaaf neeroo jennu. What do you want? What do you want? Maal barbaadda? Okay. So let's summarize them. Mee al tokko irra deebinaa jennu. What's this? What's your name? What do you want? Akkaataan itti jennu akkasii jechuudha. Irra deddeebi'aati video wajji shaakalaa. Don't forget to say with video. Okay? Every time I say a word or sentences, you have to pause the video and say with it. Okay? Yeroo hunda yeroon jecha tokko yookiin hima adda addaa jedhu video san xiqqisho dhaabaati wajji jechaa deemaadha. Akkasii akkaataan itti jijjiiramnu jechuudha. Jechi 26ffaadha. Who jedha. Who WHO dha. So WHO jechuun warreen qubee W fi H irraa ka'an warreen gaafiidhaatu jira jechuun muraasni tokko isa kan reefu laalli what jenneen jechuudha. So inni kun immoo akkuma kan reefu question word for people. Namoota gaafachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kan reefu wantoota gaafachuudhaaf. Okay? Akka afaan keenyatti yoo ta'e eenyu jechuudha jechuudha. Eenyu jettee yoo gaafachuu barbaadde who fayyadamtaa jechuudha. So who are you? Who are you? Ati eenyu? Isa kana odafnee yeroo jennu ni jijjiirama.
Who are you? Who are you in jettu jechuudha. Who are you? Who are you? Who the hell are you? Eenyu abbaa keetiiti yeroo jedhan jechuudha fakkeenya. Who the hell are you? Eenyu awwaala keetiiti ati? Eenyu jechuu yeroo aartu jechuudha. Okay. Inni kun maal jedha? Who is that man? Who is that? That giseennu akkas jennamre. Who is that man? Dafnee waa kamii jenne isa kana. Akkam taayiree yoo dafnee jennu nijijjiirama. Who's that man? Who is ka jedhu who's goona jechuudha. Who's that man? Who's that man? Namichi sun eenyu? Who helps you? Who helps you? Eenyutu si gargaare yookiin immoo eenyutu si gargaara? Eenyutu si gargaara yeroo jettee gaafii gaafachuu barbaaddu akkana jetta. Maal jenne? Who helps you? Mee al tokko irra deebinee hojii haa jennu. Yeroo nan jechoota kanneen yookiin immoota kanneen jedhu. Okay. Video dhaabaadha wajjin shaakalaan isin jedha jechuudha. So kan dura who are you? Who are you? Who is that man? Who's that man? Who's that man? Who's that man? Who helps you? Jecha 27 jirra jechuudha. Namni afaan Ingiliffaan beekne kan baruu qabu 27 keenya jirra jechuudha. Okay? Be strong. Jabaadha. Okay? So jechi where jettuni akkaataan itti dubbifamtu where jennaan jechuudha. Where. It is a question word for places. Kuni jechoota gaafii keessaa kan ta'e kan iddoo yookiin immoo iddoolee gaafachuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Kana jechuun gabaabumatti eessa jechuudha. Fakkeenyi kun ifa nuuf godha. Where are you? Where are you? Where are you? Jennaa jechuudhaaf ne eessa jirta? Okay? Kun immoo maal jedha? Where is the book? Where is the book? Where is? Okay? Where is the book? Where is the book? Kitaabichi eessa jira? Where do they live? Isaan eessa jiraatu? Where do they live? Where do they live? Eessa jiraatu isaan jechuudha. Dafnee haa jennu al tokko wajjin haa shaaqallu. Where are you? Where's the book? Where do they live? Where do they live? Inni kun immoo when jennee dubbifnaa jechuudha. When. This is also a question word for time. Kunis akkuma jechoota biraa jechoota gaafii keessaa tokko kan ta'e kan yeroo gaafachuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Afaan keenyaan yoom jennee kan gaafannu san jechuudha. Fakkeenyaaf when can we eat? Yoom nyaachuu dandeenya? When can we eat? When can we eat? Okay, dafnee akkas jenne. When can we eat ka jedhu? When can we eat? Yoom nyaachuu dandeenya? When do you eat? Yoom nyaatta? When do you eat? When do you eat? When do you eat? Okay. Kun immoo when will he come? Inni yoom dhufa? When will he come? When will he come? When will ka jedhu? When will he come? Okay, maal jenne? When will he come? So irra isin deebiidhaaf when can we eat? When do you eat? When will he come? So fakkeenyaaf yoom wal qunnamne jechuu barbaadde maal jetta? When can we meet jetta jechuudha. Jecha meet jedhuun eat ka jedhu bakka buusnaan. When can we meet? Yoom wal qunnamna wal agarra jechuu ta'a jechuudha. Let's move on. Haatti fufnu. Jecha 29 farra dhufnee jirra. Why jedha kun immoo
Why? Okay. It is a question word for reason. Jechootuma gaafii keessaa tokko ta'e kan sababa. Okay. Sababa wayii gaafachuudhaaf kan tajaajilu yookiin nu gargaaru jechuudha. Maaliif jechuudha gabaabumatti. Maaliif? Why? Okay. Maal jedha fakkeenya kun? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Maaliif gaddita? Maal jenne dura? Why are you sad jennee misuuta? Maaliif gaddita jennee jechuudha. Dafnee jechuuf immoo kam jennee? Why are you sad? Why are you sad? Maaliif gadditaadha jechuudha dafteettee jechuudha. Asirratti hoo why is he late? Why is he late? Maaliif orraafate? Dafnee yeroo jennu nijijjiirama kuno. Why is he late? Why is, okay. Why is he late? Maaliif orraafateedha. Kuno. Why are you laughing? Laughing. Kolfuudha mire? Maaliif kolfaa jirta? Why are you laughing? Why, okay. Why are you laughing? Dafnee kam jennee? Why are you laughing? Why are you laughing? Laughing. Laughing gayatu hanga asii qofa dubbifna hanga ennina. Maal jenne? Why are you laughing? Irra deebine wal faanaa dubbisu. Why are you sad? Why are you sad? Why is he late? Why is he late? Why are you laughing? Jecha soddoma fargeenya jira jechuudha. How jedha. This is also a question word for manner. Okay? Akkaataa gaafachuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Jecha gaafii keessaa akkam akkamitti waan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf how are you? Akkam jirta yookiin akkam nagaa kan jennu sun jechuudha. Okay? Akkasis nu tajaajila. Kun immoo how does it work? Akkamitti hojjeta jettee waan takka gaafachuu barbaadde. Akkamitti akkam waan jedhu agarsiisti jechuudha how intun. How does it work? Asirratti garuu howin yoo maachi walitti dhuftee fi howin many yoo walitti dhufte hiika biraa qabaata jechuudha akkasitti. So sanitti deebina. Kophaa isii yeroo dhuftu akkana jechuudha hiikansi. Akkamitti. Okay, nam ta'u how come yoo sin jedha akkamitti ta'a akkas jechuudha fakkeenya. Sanisitti dhufna ammaaf akkaataa gaafachuudhaaf waan tokko nu gargaarti yookiin akkam jettee nam ta'u gaafachuuf yookiin immoo akkamitti wanni kun hojjeta, how does it work? Okay, akkamitti wanni kun hojjeta jechuudha. Fakkeenya itti aanu maal jedha? How is the weather? Okay. How is the weather? Jennaan kana. How is the weather? Haalli qilleensaa akkamii? Haala qilleensaa gaafachuuf akkam jettee haalli qilleensaa akkam jettee gaafachuuf si gargaara jechuudha jechi how jettutun jechuudha. Akkamitti? How? Akkam? Ajadu jechuudha. So dafnee ajannu. Okay, let's say naturally. How are you? How are you? Kajadu. How are you? Kanammo, how does it work? How does it work? Kanammo, how is the weather? How is the weather? Okay, now let's summarize what we have seen. Waan hanga malalle summarize agoonme. Keessa deebine gabaabsine irra fiine haa ilaallu. So didami tokko furratti him ka jedhu laalle fakkeenyota kanneen wajjii laalle him jechuun isa jechuu jenne. Her ka jedhu laalle her jechuun ishee jechuudha. Fakkeenyota kanneen wajjii laalle. Okay? It's clear. As ka jedhu laalle as jechuun nuti jechuudha. Okay? Fakkeenyota wajjii kana laalle. Them ka jedhu laalle isaan jechuudha jenne. Okay? I know them, isaan beeka. Kan itti aanu what ka jedhu laalle what jechuun maali jechuudha. Okay? What is this?
what's this faa yeroo jettu kuni maali? Kan biraa who ka jedhu ilaalle eenyu jechuudha. Who are you? Ati eenyu faa jettee nama gaafachuudhaaf. Okay, akkasuma where ka jedhu ilaalle iddoo gaafachuudhaaf eessa ka jedhu where are you? Ati eessa jirta jechuudhaaf. Okay, kanneen ilaalle san booda when ka jedhu ilaalle yoom jechuudha. Okay, fakkeenyaaf when can we eat? Yoom nyaanna jettee. Okay, yoom nyaachuu dandeenya jettee gaafachuudhaaf. Okay, kan itti aanu why ka jedhu ilaalle maaliif jechuudha jenne. So why are you sad? Maaliif gaddita jettee gaafachuudhaaf. Kan biraa xumura irratti how ka jedhu ilaalle akkaataa yookiin immoo akkam jechuudha. How are you? Akkam nagaa yookiin immoo haala qilleensaa gaafachuuf. How is the weather today? Har'a qilleensi akkamii faa jettee gaafachuuf si gargaara. Jechoota dhibban duraa keessaa 31 farra jirra jechuudha. So namni tokko akka afaan Ingiliffaa nama beekne tokkotti jecha do jettu beekuu qaba jechuudha. Jechoota dhibban duraa kana keessatti. So do jechuun maal jechuudha? Maal siif fakkaatame yeroo baay'ee do yeroo jedhan do you do something? Do you have something yeroo jedhan ni dhageessanii. So maal jechuun siif fakkaata? Do means to act or to perform something. Do jechuun wanta akka godhuu yookiin immoo dalaguu jechuudha. Hiikaanis beeziin jechuudha. Okay. Faayidaalee hedduu qabdi. Haasawaa Ingiliffaa keessatti iddoo adda addaatti nu tajaajilti. So ammaaf akkanatti haa qabannu. Hiikni isaa kana jechuudha. Dalaguu yookiin immoo wanta akka godhuu jechuudha yookiin immoo hojjechuu jechuudha. Okay. For example, fakkeenya kana ilaallu. I do my homework jedha. I do my homework. Asirratti homework yeroo jennu hojii manaa jechuudha. Maayin kiyyaadha. So I do yeroo jennu maal jechuudha? Ani hojii manaa kootiin ani hojii manaa kootii nan hojjedha yookiin nan dalagaa jechuudha. So hima kana hiikni isaa maali? Ani hojii manaa koo nan dalagaa jechuudha. Tokko tokkoon kan ilaallu yoo ta'e I do nan godhaa yookiin nan hojjedha. My kan koo maal? Homework hojii manaa koo nan hojjedha yookiin nan dalagaa jechuudha. Okay. So doon kana fakkaatti jechuudha faayidaansi kan jalqaba. Okay. Dafne jechuudhaaf I do my homework. I do my homework. Okay. Kan itti aanu fakkeenyi itti aanu kana jedha. What do you want jedha. So suuta jennee miti amma akkaataa namni itti jenne suuta jedhama. So dafne jechuudhaaf what do dura maal goona tiita maal goona jenne silent goona. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Jetteetis tii kana si mul'istu jechuudha yeroo daftee jettutti. Maal jenne? Let's repeat it. What do you want? What do you want? So maal barbaadda jechuudha. Okay. Inni itti aanu do it now. Amma do it yoo siin jedhan do eating qofti godhi hojjedhu jechuudha wanta godhi ajaja si kennaa jedhan jechuudha. Okay. Now ka jedhu yeroo itti daane amma godhi dafii yookiin immoo amma dalagi wanta akka ajajni si kenname jechuudha ajaja oowwaa. So do it now yeroo jedhamu polite miti if keessa akka lolaa qabdi jechuudha. So do it godhi hojjedhu waan san si ajajaa jira jechuudha namni sun yeroo san si gubbaa dhaabbateeti. So do it now yeroo sin jedhe daranuu hammeessee jira jechuudha. Amma godhi dafii sin jechuu jira jechuudha. Dafii jechuu baatullee so maal agarsiisa akka ati waan san gootu pressure si godhaa jira jechuudha dhiibbaa sirra geggeessaa jira. So do it now amma dalagi yookiin amma godhi waan san. Wanti sun maal akka ta'e siifi namicha walitti haasa'uutu beekaa jechuudha. Wama fedhe ta'uu danda'a. Whatever it be jechuudha. So mee irra deebinee al tokko waliin haa dubbisnu yookiin waliin haa jennu pronunciation isaa ene. I do my homework. What do you want? Do it now. Do it now. Okay. Akkaataan itti jennu akkana yoo ta'u. Let's move to the other one. Kan itti aanutti yeroo dabarru akkana jedha 32 jechuudha.
jecha go jedhu beekuu qaba nam tokko. Akka barataa Ingiliffaa amma eegalutti jecha go jettu namuutu beekuu qaba jechuudha. So go jenna. Go jechuun go means to move from one place to another. Okay? Iddoo tokkorraa gara iddoo biraa deemu jechuudha yookiin immoo deemu jechuudha. Kun amma explanation isaatiin isin hiike. So afaan keenyaan go jechuun maali deemuudha ni beektan namuuti. Jecha kana namni hin beekne takkeedha jedheeti yaada. So go jechuun deemu yookiin immoo adeemsa jechuudha. Fakkeenya wajji kan ilaallu yoo ta'e akkanadha. I go to school. I go to school. Ani gara mana barumsaan deema jechuudha kun amma. I go to school. I go to school. Gara mana barumsaan deema akkasi jenna jechuudha. Okay. Kun maal jedha? She goes home. She jennaan maaliif go qofan jenne akka asiititti yookaan jettan ta'e sababa subjectiin yookiin immoo mataan hima astaa kana qeenxee yookiin immoo singular waan ta'eef. If the subject of the sentence is singular, so we have to add s at the end of any verbs jedha sirri waan ta'eef. Okay, hogga mataan hima sanii akka amma shii jennu kun mataa hima kanaati. Ishii jechuun takka waan taateef verbiin gocha agarsiistuun jechuudha. Itti aantee bamaqa kanatti dhuftu yookiin immoo mataa hima kanatti aantee dhuftu s dabalachuu qabdi jedha sirri. Asirrattiin ayin akka pluraalitti ilaalamti. Jara kaan keessatti warra pluraal keessa ramadamti. Ayin tokko taatullee jechuudha. Isiin exceptionidha. So kanaaf asirratti she yoo jedhe it yoo jedhee fi akkasuma he yoo jedhe jara sadeen kana yoo fidee yeroo hundaa verbiin itti aanee dhufu. Okay, go ka jedhu es dabalatee dhufe es goes jedhee jechuudha. Goes akkuma does. So yeroo hundaayyuu s itti dabaluu qabna yookiin immoo es itti dabaluu qabna jechuudha. Okay, depending on the verbs that we're using. Verbii nuti itti fayyadamnu irratti hundaa'uudhaan garii isaa es itti daballa, garii isaa s itti daballa jechuudha kan barbaachisu. So maal jenna? She goes home. She goes home. Isheen gara mana barumsaa deemti. Maaliifi asirratti simple presentidha. Because it's habitual action waan namni kun guyyaarraa deddeebi'ee godhu himu jirra waan ta'eef sababa saniif waan darbesii miti wanta namichi guyyaarraa godhu routine isaa himu jirra jechuudha. Okay, so fakkeenya xumuraa let's go jedha. Let us asirratti yuutu badee. Okay, yidduu tana jechuudha. Essi duraan maaltu badee? Asii badee jechuudha. Essi gama duraatiin yuutu badee. So let us go ka jedhutu gabaabbatee let's ta'e jechuudha. Let's go adeemnu jechuudha jechuudha. Let's go adeemnu jenna. Okay, so irra deebinee al tokko waliin kan dubbisnu ta'e I go to school. She goes home. Let's go. Okay, so kutaa itti aanuun jechoota itti aanu wal faana fudhachaa kan deemnu ta'a. Channel kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe godhadhaa akka viidiyoon biraa isin dhuftu godhaa jechuudha. Akkasuma viidiyoo kana yoo like hin tuqin jala isii kana like tuqaadha. Faayidaa like dhaan beeytanii Oromoo hedduu biraa akka geessu taate jechuudha. Like godhuuni naatee jira bareedaadha jechuudha. Moraalis nuuf kannite jechuu viidiyoo biraa akka nuti mirqaanaan hojjennu nu taasisti. So like tana tuquu hin irraanfatinaadha. Akkasuma nama biraa 5-10 nama hanga beeytan WhatsAppiin viidiyoo kana ergaa fi okay barumsaa jira jaa ergaa fi yeroo waan biraa irratti nuuf fixanii mire kana irratti yoo fite bareedaa ta'a jechuudha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a wonderful time. Bye bye for now. Welcome back baga dhuftanii kutaa irraa kanaan lesson 4 irra geenye jirra jechuudha. Wanti barachaa jirru jechoota dhibban duraa jechuudha. Kan namni afaan Ingiliffaa waan takka hin beekne barachuu qabu jennee kan kutaa kutaadhaan ilaalaa jirrudha jechuudha. Qataanu come jedha. Come jennee dubbifna jechuudha. So come means to move towards a place or a person jechuu dandeenya. Gara nama tokko yookiin immoo gara iddoo tokko deemuu jechuutu come jechuudha. So kana jechuun
dhufuu jechuudha afaan Oromootiin. Come here as kootu come ka jettu dhufuu jechuudha. Walumaa galatti yoo ta'u fakkeenya kana wajjin kan ilaallu yoo ta'e gonna be more clear. Daran ifanuu ta'a jechuudha. So come here jedha asirratti. Come here. Here jechuun as jechuu yoo ta'u kamiin dhufuu jennee mire. So come here jenna. Dafnee akkamii jenna yoo jettan ta'e come here. Come here waan joo fakkaata jechuudha. Come here. Okay? Come here. Come here. Hii kanaatu dhukatee jira. Come here akkas jenna jechuudha. Deddeebisaa jaa viidiyoo kana dhaabuudhaan. So kan itti aanu he comes late. He comes late. Reefu maal jennaan? Mataan himaa yookiin subjectiin qeenxee yoo ta'e singular yoo ta'e akka amma fakkeenyaaf hiin kun qeenxeedha nama tokko. So verbiin itti aanee dhufu kam ka jedhu ture hanga asii jechuudha. So asitti dabaluu qabna jennee mire hunutti daballee dhufe silaa bakka he ka jettu kana bakka pronoun yookiin bamaqa yookiin subjectii he jedhu kana odoo they faan dhufe isaan ka jedhu ta'e automatically sin tun asii baddee jechuudha. They come late. They come late ta'a ture jechuudha silaa. So sababa saniif maal goone ammaan tana he comes late asirratti simple present fayyadamne because this is habitual action yookiin immoo daily routine waan amala namni sun qabu himu jira. Pastiin goone waan darbeen goone waan fuulduraan goone. So he comes late warraafatee yookiin balfatee dhufa waa'ee namichaa himne jechuudha. Amala namicha qabu kan yeroo hunda deddeebisee godhuudha jechuudha. So he comes late. He comes late jenna jechuudha dafnee akkasii dubbisna. Inni kun immoo they come to class. They come to class. They come to class. Amma maal jennereef? They waan asii dhufteef siin hin jirtu amma kanarra. I think now you got me. Amma waan anjoo isinii galee jira jeetii yaada. So they come to class. They come to class. Isaan gara kutaa dhufu. Okay? Isaan gara kutaa ni dhufu jettee haasoo jirte jechuudha. Kunis wanta namni sun guyyaarraa deddeebisee godhu waan ta'eef simple present fayyadamne. Past miti. It is not a past. It is not a future neither. Okay? So domee afuraffatti yoo dhufnu gachii ati beekuu qabdu akkanuma Ingiliffaa akka hin beeknetti see ka jedhu jechuudha. Jecha kana akka itti dubbisnu see ka jedhu beekuu qabna dura. See jenneeti dubbifna jechuudha. Okay, akka afaan Oromoo sanitti akka hin dubbisne see jennee. So see jennee dubbifna ka jedhu erga qabattani. It means to look at with the eyes jechuudha. Ijaan waan tokko laaluu jechuudha gabaabumatti arguu. Okay? Ija teetiin waa arguun see jedhama jechuudha. Arguu jennaani jechuudha afaan Oromootiin hiikni isaa. Okay. Fakkeenyaaf I see you yoo siin jedhamu tokko I see you. Ani sin arga jechuu jira jechuudha. I see you. Ani sin arga. Kun immoo do you see the car? 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 Konkolaaticha argaa jirtaa? Gaafiidha jechuudha. Kun immoo let me see jedha. Dafnee jechuuf tii kanaa si balleessinaa jechuudha. Let me, okay, let me jenneeti see jennaa jechuudha. Let me see. Malee let me see hin jennu jechuudha. Okay? So let me see. Mee haa ilaalu. So isin amma kanarra dhaabbattanii haa ilaalu kana. Isheen haa ilaaltu, isaan haa ilaalan, nuti haa ilaallu. Okay? Inni haa ilaalutti deebisuudhaaf akkam gootanii bakka mii jettu kana qofa objectiilee fayyadamuudhaan jijjiiruu dandeessan. Okay, fakkeenyaaf leetii asuma dhiifannee mii ka jedhu objectiidhaan asirratti subjectiin isaa maal ture? I ture miti. Okay, ana jechuudha. Kunillee ana jechuudha. So pronounin they jedhamtu. Okay, objectiin isaa maali? They jechuun isaan jechuudhaami. So objectiin isaa maali?
them jechuudhaami. Them. So bakka kana them ka jedhu yoo fidanne maal ta'a? Let them see. Haa ilaalanii jechuu ta'a jechuudha. Okay? Yoo pronounii we jedhamtu as fidanne jechuudha iddoo kana. Pronouniin we jedhamtu okay bamaqni jechuudha. Objectiin isaa maali? We ka jedhu nuti ka jedhu jechuudha. As gara asii jijjiiramaa yeroo objectii ta'ee dhufu fudhataa himaa yeroo ta'ee dhufu jechuudha. Fudhataa gochaa yeroo ta'ee dhufu jechuudha. Receiver of the action jennaani. So as ta'ee dhufa. So let us see. Haa ilaallu jechuudha. Eenyu? Nuti. Weetu asii jijjiiramee jennee jechuudha. Okay? So kan itti aanu isa jechuun subject pronouniin isa jedhu hiidha. Okay? Objectii isaa yoo fudhannu ta'e objectiin hiidha maali? Himiidha. So bakka kana bakka mii jettu kana objectii pronounii he jettu yoo kan fidannu ta'e him ta'a. So let him see. Let him see. Let him see. Haa ilaalu. Okay? Ishees yoo as fiduu barbaadde let her see. Let her see. Isheen haa ilaaltu. Okay? So bifuma kanaan hunda isaaniitu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay? So yeroo hima tokko yookiin akkuma fakkeenyatti illee taatu kan bartan ta'e himoota san jijjiiruudhaaf akka ammaan jijjiira kana jijjiiraa waan haaraa uummachaa. Okay? Wantoota isin mudatu hunda himoota isin mudatu hunda yeroo namoota biraatii wajji haasawaa eegaltan nama afaan san beeku wajji haasawaa eegaltan akka isin hin rakkisne. Okay? Wantoota kana himoota akkanatti ijaaruudhaan okay develop if godhuu dandeessanii jechuudha. Jechi itti aanu look jedha. Isa reefu san irraan fagaatu see ka jedhu irraa jechuudha. Wal fakkaata baay'ee. Look jechuun to direct your eyes at something. Asirratti wanti adda godhu jechuudha see irraa jechuudha. Laaluu yookiin arguu jechuudha. Adda kan godhu kunis laaluu jechuudha yoo ta'u to direct your eyes ijatee kallattiidhaan maal goota at something waan takka irra dhaabdee jechuudha. Afaan Oromootiin ilaaluu jechuudha. So wanta adda ishii godhu waan takka ija irra dhaabdee kallattiidhaan waan takka akka nama takka an argee hin beeknetti ilaaluu takka jechuudha isiin tun. Akkas akkaataan isaa jechuudha. Ingiliff sensii akkasii qabdi akka ingiliffatte jechuudha. Nu biratti lookiinis laaluudha. Okay? Yoo kan deebinee ilaalu ta'e arguudha kaani. Kan reefu jenne arguudha kun immoo ilaaluudha. So arguu fi ilaaluun tokkuma jechuudha. Baay'ee adda fagoo hin jirani. So fakkeenyi inni jalqaba look at me jedha. Look at me. Okay? So look at me jechuun na laali jechuudha. Okay? Na ilaali. Kun immoo look at the sky. Look at the sky. Samii ilaali. Okay? Kan itti aanu don't look back. If booda yookiin if duuba hin ilaalin. Okay? Don't jechuun negative gootee hima kana. So don't look back. If booda hin ilaalin jechuu ta'a jechuudha. So haa irra deebinee dubbisnu. Look at me. Na ilaali. Look at the sky. Look at the sky. Look at the sky. Look at the sky. Samii ilaali. Don't look back. Don't hin jennu. Don't look. Okay? Don't look back. Duuba hin ilaalin yookiin if booda hin ilaalin jechuu ta'a jechuudha. Soddomii ja'affarra jirra. Eat jedha. Jecha eat jettu namni wallaalee ni jira jedhee yaadu garuu akka jechatti beektanii beekuu baattanii jechi nuti jalqaba irratti baruu qabnu keessaa tokko waan ta'eef fiduun dirqama ta'a jechuudha. So eat means to take food into the mouth jechuudha. Nyaachuu jechuun jedha. Ibsi Ingiliffaadha jechuudha. Okay? To take food nyaata fuudhanii afaan keessa kaawwachuu jechuutu nyaachuu jechuudha jedha. Okay? Afaan keenya nyaachuudha mire eat jechi jettu. Okay? So I eat bread. Bread jennee dubbisa. Bread jechuun daabboo jechuudha. So I eat bread. Bread. Okay? Daabboo nan nyaadha. This is one of the habitual action. Simple present dhaan kanaaf fayyadamne jechuudha. Okay.
wanta guyyuu gootu jechuudha kun. Okay, inni taanu they eat rice. Rice jechuun ruuzii jechuudha. So they eat rice yeroo jedhu isaan ruuzii nyaatu. Okay, kun immoo let us ka jedhu gabaabbatee akkuma reefu isin jedhe. Let's eat. Haa nyaannu jechuudha. Let's eat. Let us eat ka jedhutu let's eat ta'ee jechuudha gabaabbatee. Haa nyaannu. Isaan haa nyaatanii jechuun barbaade kam jedhare masratti. Let them eat. Isheen haa nyaattu jechuun barbaades. Let her eat. Isheen haa nyaattu. Inni haa nyaatu jechuudhaaf let him eat. Okay? Let him eat. Nuti isaan haa nyaatanii jechuun barbaades. Let them eat. Let them eat jettaa jechuudha. So bifuma kanaan jijjiiraa deemta jechuudha. So al tokko irra deebi'ee isinii dubbisuudhaaf yookiin waliin shaakaluudhaaf. I eat bread. They eat rice. Let's eat.